Sagaleen kitaabaa kan keessan kan hunda keenyaati. Sagalee kitaabaa wajjin turtii gaarii. Kitaaba Gumaa. Barreessaan Dagaagaa Jimaa Haroo. Qopheessaan Sagalee Fu'aad Awwal. Kutaa torbaffaa. Galmi gaaddisni Oromtichaa odaan hangafa mukaati. Galmi murtii iddoon tumaa caffee, iddoon muraa, teessoo marii, bu'uura labsii heeraa fi seera Oromoo fi Oromootaati. Kanneen akka odaa nabee, odaa bultum, odaa roobaa, odaa bulluqii fi odaa bissil. Iddoo heerrii fi seerri gadaa Oromoo itti tumamudha. Akkasumas dachee Oromiyaa keessa odoonni malkaa fi uumamaa ajaa'ibsiisaa qaban hedduutu jiru. Odoota uumaa ajaa'ibsiisaa qaban keessaa tokko odaa tuutaati. Odaa tuutaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa ganda qotee bulaa Baqalee Girrisaa keessatti kallattii bahaatti magaalaa Maqeerraa kiiloomeetira 6 fagaatee argama. Odaan kun waan harka namaatiin itti yaadamee dhaabbame fakkaata. Garuu odaa tuuta biqila uumaan waaqaa bareeche faayee uumedha. Wanti odaa kan ajaa'iba taasisu tokko baay'ina. Baay'inni odoota iddoo kanatti argaman 350 ta'u. Inni lammataa walitti tuuta'ee tarreedhaan odaan qofti jiraachuu fi inni biroo ammoo odaan anquu damee 6 qabutu argama. Lagni maqii qarqara isaatiin hara darbalitti dhangala'u bareedina addaa isaaf dabalee jira. Uummanni naannoo sanii odaa kana baay'ee jaallatu. Uumama isaanii ajaa'ibsiifatu. Iddoo guddaa qabuu fi diimaanis akkuma isaanii iddoo sana garmalee jaallata. Yoo osoo hin argiin ture ni yaada. Uumama dinqisiisaan gaaddisa isaa. Qabbanni isa jalaa ija isaa dura deema. Yoo deemee daa'u malee keessi isaa boqonnaan argatu. Waan wayii dagatee itti fakkaate ni jeeqama. Tas hanga deemee ijaan argutti. Yeroo boqonnaa isaa deemee daawwata. Sammuu isaa haaromsa. Gammachuu goonfata. Uumaa waaqaa laalee keessa isaa abdiidhaan guuta. Guyyaa dilbataa akkuma kanaan duraa diimaa fi mootaan odaa tuutaatti waliif beellaman. Diimaan gara odaa tuutaatti qajeele. Iddoon isaa magaalaarraa fagoodha. Garuu guyyaa tokko waa'ee fageenya karaa kanaa yaadees tilmaamees hin beeku. Isatti kan mul'atu deemee keessa isaa boqochiisuu qofa. Gaaddisa isaa jala deemee dheerina isaa jala ol samii keessa laala. Akkuma baay'ina isaa dheerinni isaas samii keessa hursa. Latinsi damee isaa akkuma Oromooti. Babal'ina baala isaatirraa kan ka'e aduun roobni isa jalatti nama hin argatu. Mana kabiinsi tole. Kabiinsi namaa osoo hin taane kan waaqni tole. Kun diimaaf soora lubbuuti. Leellisa qalbii sona jireenya isaati. Akkuma achi gaheen hidda odaa tokkotti hirkatee taa'e. Diimaa akka duraanii keessi isaa boqonnaan qabu. Galaana yaadaatiin liqimfamee jira. Waa'ee jireenya dhuunfaa
hanga jiru saba isa keessa deddeebi'aa jira. Gabrummaa, hiyyummaa, rakkina, waljibbinsa, gadadoo, mo'amuu hunduma dabareedhaan keessummeessuu itti fufe. Osoo inni yaada kana baasee kan buusu sagaleen gurbaa jedhu gurra isaa buute. Galaana yaadaa daakaa ture. Keessaa dammaqee mil'atee laala. Abbaa farreessaa ture. Maal taate gurbaa? Humaan taani qabbana jedheetan gadi taa'e. Silaa gosatan jedhanii gaafatanii abbaan farreessaa. Jaarsoo lukkuu hangafa goonaa jedhee deebiseef. Miseensi keeyoo jedhanii abbaan farreessaa. Melbaana buqqistuu bulchiinsaa fi dittaati. Gadaa qeerroon eeboo fi gaachana qabatee fardaan duultu jedhee deebiseef. Eeyyeen tun waanuma gadaa teessaniiti jedhe abbaan farreessaa. Ati ilma eenyuti ree? Jedheen jaarsi. Kan urgeessaa lataati. Warra malkaa muka gurraachaati jedheen diimaan. Dur warruma malkaa muka gurraachaati. Har'a warra dubbisaa taatan jedheen akka seequ ta'a. Abbaan farreessaa obbo Walaabuu Hirphoo Jiraa Goonaa nama jedhaman keessaa isa tokko. Jaarsa biyyaati. Jiraa gosaati. Jaarsummaa fi sirna kamiyyuu irratti ni waamama. Dubbii gumaa, araaraa fi dubbii dhibde hiikuu jaalala ulfina guddaa hawaasarraa qaba. Caffee taa'aadha. Abbaan farreessaa odaa tokkicha damee hanquu jaha qabutti quba qabee odaan kun maal fakkaata jedheen. Jahan jillee fakkaata jedheen diimaan deebii isaatiif. Akkamitti jahan jillee fakkaata jedheen jaarsi ammas. Jilleen ilmaan jaha qaba. Odaan kunis hanquu jaha qaba. Kanaan wal fakkaatu jedheen. Abbaan farreessaa deebii isaatti gammade. Eeyyeen fincaantuu lamaa sadeenii, dachii, jillee fi baachoo. Achi keessaa immoo jillee ilmaan jaha qaba. Goonaa, guusa, siiba, gindoo, doyyaa, gammarree yookaan looyaa fi warree jedhamu jedheen. Abbaan farreessaa suutuma suuta seenaa diimaatti himuu eegale. Odaan kun hamba bosona somboo fi baqaleeti. Dur bosonaafuu hiddiin darbaan lafa hin buutu. Har'a kunoo bosonni sun hundumtuu dhumee bubbeen biyyoo haree ittiin taphata. Kan bosona san dhiisiitii mukkeen gurguddaan ergasii hafanuu nyaata muraan nurraa fixee jira. Silaa akka seera gadaatti mukni sirriin hin muramu. Namni muka muruu danda'u nama seera guute qofa ture. Har'a garuu daa'imnis jabaatee jennaan diina biqiltuu ta'a. Qoraanii fi cileedhaan mukni dhumaa jiru haganan jedhamu. Akkasuma odaa hin murani. Mukkeen birootis seera mataa isaanii qabu. Garuu bakkanniisa hanga waddeessaatti hundee buqqisanii balleessanii jiru. Odaa bakka adda addaatti damee irraa fixanii akka niitii dhirsi irraa du'eetti jirma qofaatu dhaabbata. Walumaa galatti haganni nurraa badee jira. Alangeen siiqqeen bakka dhabde, bokkuun kallachi, caachuu fi calleen waan seexanaati
jedhanii ulfa Oromoo dabarsan diinaa kennaa jiru. Waan diinni ulfa keenya godhaa jiru ani ilmoo koo afaan kootiin hin dubbadhu. Waaqnii fi lafti haa dubbatu. Barrii fi gadaan isaan haa jibbitu. Waan ummanni dhugaa dagate waan xiqqoof lubbuu wal baasu. Abbaan manaa fi haati manaa mana murtii wal xaabu. Sa'aa fi gaadiin wal lagatani. Ameessi hin cophu. Sanarratti hiyyummaan nu weerarte. Ummanni rakkate. Dubartiin qoraaniif jecha muka fixxe. Harreen ba'aa qoraaniitiin karaa gabaatti dhumte. Mee yaa ilma koo, rakkoon keenya tokko lama miti. Rakkina wal xaxaa keessa jirra. Isin ijoollee barattan kun rakkina kana nu furaa. Nuti silaa darbinee jirra. Xumurri rakkina keenyaa isinirraa tarkaanfachuu hin qabu. Ilmaan keessanitti darbuun qabu. Dhaabbachuu qaba. Sirni gadaa, tumaan caffee, alangeen, siiqqeen, ulfa Oromoon itti buluun wal bulchuu qabna. Ilma koo baraa wal barsiisaa, lallabaa ukkisaa dhageessisiisaa, kan rafe dammaqsaa, wallaalaa barsiisaa jedheenii ergaa isaa dabarse. Bifa aariin wal makeen. Ganaa kee as qabe, tufaasiif tufa jedheen. Tole jedheen diimaan ganaa isaa bal'isee dura qabe. Iddoon deemtu ganna, kan dubbattu damma, kan waliin ooltu gamna siifaa godhu. Beekaa fuullaa ta'e, ija hamtuu, arraba diimaa sirraa haa qabu. Ani kanan jedhe Waaqni kana lama haa jedheenii tufaa tufee fi biraa qajeele. Diimaan hanga inni deeme fagaate itti mul'achuu dhabutti ijaan gaggeesse. Sana booda iddoo dhaabbatee jirutti ofirra gadi taa'ee dambalii galaana yaadaatiin dambali'uu eegale. Gaaffileen hanga yoomiitti jedhan sammuu isaa keessa tarree galan. Hanga yoomiitti hiyyummaa sammuu fi qabeenyaatiin jiraanna. Hanga yoomiitti tokkummaa dhabaaf gabrummaan jiraanna. Hanga yoomii seenaa keenya gannee kan alagaa lallabna. Hanga yoomiitti sirna gadaa dhiifnee bulchiinsa dimokiraasii faranjii faarsina. Yoom keenya kan alagaa caalaa nutti dhihaata. Guyyaan isaa yoom laata. Haala kanaan gaaffii dabareedhaan keessummeessutti fufe. Osoo inni yaada deddeebisuu dargaggoonni naannoo sanaa laga daakuuf deeman 5 ta'anitti hayyee jedheen nagaa wal gaafatan. Warra laga gamaa jechuun isaanii diimaan ijoollee malkaa muka gurraachaati. Isaan immoo ijoollee odaa jaarii ollaa odaa tuutaati. Malkaan muka gurraacha laga gamaa waan ta'eef diimaan laga maqii gama ta'uu agarsiisuu barbaadaniiti. Maal taatiree kan qophaa kee teessee yaaddu jedhanii gaafatan. Maaliin taane ni jirra jechuuf jireenya gadii keessa jirra. Hin jirru jechuuf lubbuun nu keessa jirti. Jiruu boollaa jireenya gadii jedheen diimaan mataa raasaa. Isaan keessaa inni tokko maal dhabde maal rakkate. Baadiyyaa dhuftu aannan magaalaa dhaqxu coomamu. Kan uffattu faashinii harkaa fi morma keerra warqiitu jira. Sana irratti abbaan kee sooressa funyaaniin gahe. Yoo quufa ta'e malee rakkinni maaltu si dhibbisa jedheen. Kutaan 8ffaa itti fufa.
chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaa like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Biyatia, biyabagia, alatia, ormiambia, ababi.